Exercise 5.5. Provide appropriate answer to the following question. Gaaffii tokkoffaan define a covalent bond. Covalent bondii define godhaadha. Ionic compound. A covalent bond. A covalent bond is a type of chemical bond formed by sharing of electron between two same or different atoms. Covalent bondiin kan inni uumamu egaa elektirooniin sheer ta'uudhaan jechuudha. Elektirooniin sheer ta'uudhaan kan inni uumamu atoomota wal fakkaatan gidduutti ta'uu danda'a yookiin immoo atoomota garaagaraa gidduutti ta'uu danda'a. Gaaffii lammaffaan why the nuclei of the two covalent bonds atoms do not collide during the formation of a covalent bond. Asirratti maal jedhaa? Asirraa fakkeenya wayii yoo ilaalle kanuma kiloorin moolekiyuulii yoo ilaallu yeroo covalent bondiin uumamu niikulasiin kun lamaan maaliif walitti hin buune jedha. Maaliif walitti hin buune? Egaa yeroo isaan kun walitti dhufanii bondii uuman isaan kun maaliif collide walitti hin goone? Maaliif walitti hin buune jedha. Sababni isaa maaliif egaa positive chargii waan ta'eef maanni akka walitti hin buune dhorkaa jechuudha. Akka kana darbaa akka hin deemne kana jechuun erga bondii godhanii booda kana darbaa akka isaan walitti hin siiqne kan dhorku maanni asii positive chargiin jira asis positive chargiin jira sababa kanaatiif jechuudha. Gaaffii sadaffaan in covalently bond atoms what hold the two atoms together. Covalent bondii keessatti egaa maaltu atoomanni akka wal qabatan kan godhu maali jedha. Maal inni? This is because of two reasons. Sababa lamadha jedha. The valence electrons that are found on the two covalently bonded atoms passes negatively charged, hence they repel each other. Maal jedha asirratti wanti isin hubachuu qabdan fluoriniin moolekiyuuliin isaa bondi godheeti jira. Asirratti elektiroonii fi elektirooniin akkamitti wal harkisuu danda'a? Chaarjiin isaa negatiivaadha silaa akkamitti wal harkisuu danda'a kan jedhu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Bondiin kun kan inni uumame maal ta'uudhaani? Wal harkisuudhaan kan inni uumame. Asitti immoo elektirooniin kun negatiiva akkamitti wal dhiibuu wal harkisuu danda'e kan jedhu gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Sababni isaa maaliifi? Filoorinii atamiin kun jechuudha. Inni kunis humni istabil ta'uuf yookiin immoo baalaansi elektiroonii isaa 8 guuttachuuf inni qabu jechuudha. Humna guddaa waan ta'eef isa kam caalee jechuudha. Humna isa inni wal dhiibu kana caalee jechuudha. Negatiivaaf negatiivni wal dhiiba. Kanaafuu humna waan caaleef istabil ta'uudhaaf waan caaleef sababa kanaaf bondii uumee jechuudha. Elektiroonii isaa 8 godhachuuf humni isaa guddaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kan inni caaleet bondii uumuu danda'e. The nuclei of the two atoms pass a positive charge and hence there is electrostatic repulsion between them. Niikulasii lamaan gidduuttis jechuudha. Repulsion ni jira jechuudha. Wal dhiibuun ni jira. There is an optimum nuclear distance for the two atoms to exist a molecule. Egaa asirratti fluorine molecule irratti ilaaluu dandeessu. Asirraa niikulasii isaa wal dhiiba jechuudha. Wal dhiiba. Akkasuma immoo niikulasii kanaa fi elektiroonii kuni lamaan wal harkisu. Kana jechuun niikulasii ishii kanaa fi elektiroonii isaa kana niikulasii ishii kanaa fi elektiroonii isaan kana maanni wal harkisu jechuudha. Yeroo wal harkisan sun bondiin kun akka uumamu ta'a jechuudha. Gaaffii arfaffaan describe the formation of water, fluorine, carbon tetrafluoride and ammonia. Akkamitti akka isaan uumaman describe goone jechuudha. Water irraa yeroo kaanu wateriin H2O dha. Kanaafuu oksijiiniin vaalaansi elektiroonii isaa meeqa?
ja'adha jechuudha. Haayidroojiinii meeqa? Haayidroojiinii inni immoo tokko akkasiin barreeffanna jechuudha. Valence electron oxygenii tokko, lama, sadi, afur, shan, ja'a. Kan haayidroojiinii immoo tokko jechuudha. Tokko. Maalini sana booda boondii uumaa jechuudha. Boondii uuma. Haayidroojiniin oksijiinii faana boondii uuma jechuudha. Boondii yeroo uumu asitti inni kun meeqa guute jechuudhaan 2 guuteera. Hiiliyeemii faana wal fakkaateera jechuudha elektiroo konfigureeshinii isaa. Akkasuma inni kunis wal fakkaateera jechuudha hiiliyeemii faana. Oksijiiniin immoo eenyu faana wal fakkaate? Elektiroo konfigureeshinii kan aargoonii faana wal fakkaate. Yeroo lakkooftan kana kan haayidroojiinii faana lakkeewwataa jechuudha. Asitti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektirooniin isaa meeqa ta'eef 8 ta'eef jechuudha. Boondii ishiin kun 2 kan ishiin baattu jechuudha. Isa faana lakkeewwata. Haayidroojiniinis akkasuma isa faana lakkeewwataa jechuudha. Kanaaf egaa yeroo keenyu akkamiin keenya asiin haayidroojinii keessu, asiin boondii uumeera. Loompeerii immoo as keessa jechuudha. Loompeerii akkasiin keessu. Asiin boondiin peeriidha inni kun immoo loompeeriidha kan boondii hin taanedha jechuudha. Bifa kanaatiin keessu jechuudha weetarii. Kan filoorinii immoo maal gootu? Filooriniin vaalaansi elektiroonii isaa meeqadha? 7dha. Kanaafuu filoorinii akkasiin keewwannaa. Asiinis filoorinii atamii kabiroo asiin keewwannaa. Vaalaansi elektiroonii isaa keewwannaa jechuudha. Dootii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan isa kanas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanaafuu sheera waliif godha asitti boondii uuma jechuudha lamaan isaa. Akkasiin keessu jechuudha filooriin atamii. Filooriin moolekiyuulii. Filooriin moolekiyuuliin bifa kanaatiin keessu. Kan kaarboon teetiraa filooraayidii immoo maal gootu? Kaarboonii keewwattu. Filooriin meeqadha? 4dha. 1. Filoorinii 4 itti marsitanii keessu jechuudha. Sana booda vaalaansi elektirooniin kaarboonii meeqa? 4. Dootii 4 keessu jechuudha. Kan filoorinii immoo meeqadha? 7dha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan isa kanas akkasuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keessu jechuudha. Isa kanas akkasuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sana booda kaarbooniin kun filoorinii isa kana faana asitti boondii uuma. Inni kun meeqa guute? 8 guute jechuudha. Isa kan kaarboonii faana yeroo lakkooftan. Isa ani kaarboonii faana boondii godhe jechuudha. Asitti illee 8 guute. Kan isa kanaa 8 guute. Kan isa kanaa 8 guute. Kan kaarbooniis yeroo ilaaltan isa gidduu jiru jechuudha. Atoomii isa gidduu jiru yeroo ilaaltan innis 8dha jechuudha. Asitti peeriin tokko elektiroonii meeqa qaba? 2 qaba. Kanaafuu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan filoorinii faana lakkeewwataa jechuudha. Kan isaa fi kan filoorinii isaa faana yeroo walitti dabaltanii lakkooftan meeqadha? 8. Kaarbooniinis okteetroolii guuteera jechuudha.
Itti aansuudhaan immoo amooniyaa ilaalla. Amooniyaa naayitiroojiinii keewwattu sana booda haayidrojiinii keewwattu haayidrojiinii. Baalaansii elektirooniin naayitiroojiinii meeqa? 5dha. 1 2 jettu 3 4 5. Asii baalaansii elektirooniin kan haayidrojiinii meeqa? 1 1dha hunda isaa jechuudha. Sana booda asitti boondii uuma. Asiin boondii uuma. Haayidrojiiniin meeqa ta'e? 2 2 ta'e jechuudha. 2 inni kun 2 elektirooniin isaa 2. Maaliif peerii ishiin kun elektiroonii 2 waan qabduuf jechuudha. Inni kunis 2 inni kunis 2. Qixatti fayyadamu jechuudha. Peerii kana qixatti kan isaan itti fayyadaman. Kan naayitiroojiinii yeroo ilaallu immoo asii meeqa? 1 2 elektirooniin isaa. Peerii isaa immoo asii 3dha. Peeriin tokko meeqa qaba? 2 kan inni qabu. Waliigala peerii 3 kuni meeqa ta'a? 6 elektirooniin isaa 6. Asii 2 yeroo itti dabaltan meeqa ta'a? 2 yeroo itti dabaltan meeqa argattu jechuudha? 8 kan isin argattan. Kanaafuu okteetroolii guuteeraa jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin keessan. Asirratti kunoo kan filoorinii yeroo ilaaltan bifa kanaatiin jechuudha. Kunoo filooriin moolekiyuulii bifa kanaatiin kan inni uumamu. Kan kaarboon teetiraa filooraayidii immoo kunooti. Kunoo bifa kanaatiin kan isin keessan jechuudha. Kunoo asitti boondii uumeetii jira. Keelrooniin 8 guuteera jechuudha. Kana jechuun elektiroonii 8 guuteera. Boondii 4 qaba jechuun elektirooniin isaa 8dha jechuudha. Okteetroolii guuteera jechuudha. Kan weechariis yeroo ilaaltan kunoo akkuma argitan haayidrojiinii akkasitti kan inni boondii godheetii jiru. Kan amooniyaas yeroo ilaaltan bifa kanaatiin jechuudha. Loompeerii kunoo isaan kana qaba elektiroonota warreen peerii hin taane jechuudha. Warreen boondii hin taane ni qaba jechuudha. Eenyu? Naayitiroojiiniin. Maaliif naayitiroojiiniin baalaansii elektirooniin isaa 5dha. 3 peerii godhe 3 elektiroonota 3 boondii haayidrojiinii faana wal qabsiisee waliin jooyin godhe lamni hafani. Lamni warreen hafan kun maal jedhamu? Lone pair of electron jedhamu jechuudha. Warreen boondii godhan immoo bonded pair of electron. Warreen boonded ta'an immoo isaan kana jechuudha. Lone pairiin kunoo isaan kana.